Beri galala fana marai, sitibna di dekuno kavite arkamaradu tai, taiya, Malburu sudaji, fayalunda jati, nidu famshir, kambori dash, agar raja te boriom ketemu nanje bini, hanap liki omunde munan nan ergini, harap tabat usir bime, bangkin de mayo tume, kambangki sodur dume, berdum basa kotume, omasurati fitika bitte, salak, fitika bitte, amberi kadar kadar bitte, biraji bitte, ketebo bitte, boresan naga beri ko bitte, mali goda, naniya, omi sololo, kilo sirasu, no vaya shagako, rakata vine sinyatu, arti nuromo. Waan guddaa qaba warra nu jibbuut cabsuudhaaf gamaadiisa inneessaa cabaa jarroo fi dadhaba. Achi kutaa afuritti guyyaa tokko suma haa gosu suma asii haa gosu ana nangu keessa deema kaamera yeroo jalqabaatiin naannoo keeti ifaan dafqa fuuleen kutii takka margiin beeku namni ilaalu warra kaan hin argone odeessiin argu ifaadatti baay'atee waan ta'eef. Jechaadha ma dubbisee akkuma filannoo Ameerikaa qomatti qabadhaadhanii qomattiin qabadhee nan dubbisee dhumarra gurbaan immoo yookiin waajjira guddaa keessa yookiin diiyaaspooraadha yookiin biyya keessa jira keessi hiriyoonni isaa birrii ji'a ja'aan darbee birrii 500 siif ergine fa'aa jira beektaa birrii Itoophiyaa salphatte dullatii tokko nyaattee buna tokko hojjette malsii ishee beebii ishee birrii lama ishee misi qabatee dullatii birrii 100. Sana booda gaafa naqee ol lixee humnaan disheen adiin naammas kootiin akkas isa siigaattuudha mastaawatiidha. Banadhee ol seenee keessa galu. Qawwiti. Iyyaarti amma ibsaa bobeessitee gaafa argu nama diimaa as jala hidhatee horarii TV irraa jiru jechaa jiru. Inni qotee xaafii adii safaree. Inni lolee bakkee urjii qabatee inni baree ji'at birrii safaree yaasan lollee yaasan qonnee yaasan barree yagonno isaa akka sareennaan akka walitti rukutaa fi anaa gosu giiftii koo anaa gosu otuma nyaatamas jalan anaa gosu marqichatu bishaanne lafee kootii na ijaaramtu roomiyaani dhiiga kootii na barreeffamu bilisummaani jedhe. Abbaa koo guddisee koo abbaa koo. Eessa nakasi biraa eessa akkam na godhe. Eessa na laatti ofiin bu'aa. Guddisee kee humna humna. Jaarsi kafanamee jira. Wayyoo gatii kenna harkatti hafee abbaa koo. Yeedaloo bareechatte. Umbaa gatii kenna harkatti hafee abbaa koo. Yeedaloo bareechatte. Uffata daaree booddee agamee ani lubbuu dhabee. Fira nagatee gaafas na didee areera dadaanaa fuudhu dhabe. Muuda kamiitu garaa laaffisee arraboochisee. Waa'ee ho'iinsa qaamaatu barsiisutu waa'ee tempereecheraa maaltu barsiisu. Tun jeeqaan hunaan takkinani. Ati deebisi mucaan anan diddeeruma jeetta. Tempereechera qaama namaa maaliin safaru naan jedhe kubbayyaan jedhe. Which is known as that is called kan jedhu jirtu ni kitaabarraa. Dude, apa dugo? Achi galagalee malgee. Mallattoo saallamee seera beektaa secondary sexual character araada ta'uu barbaade beektaa. Yeroo sana shamuzii taayitaanikii fayyadamu irraa jalaan naa bitee jaarsi. Dibatti itti ammas mul'atu ishee keessa maanni waan hin jirre achi garagaltee itti godhe. Golbalba. Chaadhu Kauti godhe yeedaloo adda addaa qabdi immoo bakka bakkatti boociku beektaa. Yeedaloo ajaa'iba kan qabdu jirti. Namtichi eessa lixee gaafa nagaan akkas gaafa galagalu shumburaa yaachaa jira. Jeeliidhaan miiccadhee maafin biqiluu maluun koo kun yaa'idu ta'a kun. Mataa kun roonga jedhu xinnoo ishee Madagaskar fakkaatti kun. Abshir biqiltuu dhaabna duula biqiltuu geggeessuu. Biqiltuu maal mataa kun dhaabdare?
gadi jettee nama dubbisuus hin barbaachisu mataan gaafa asii ol deemaa deemtu buuse dhaabattee nama iyyuu waan nama dubbisaa tu fakkaata waan ta'eef rakki naa kenni maaloo naa kenni maaloo hiyyeessas barni qabdi jaalaloo maalumaa na daawwatta yaantaloo sitti machu mijarri dires naa kenni maaloo naa kenni maaloo hiyyeessas barni qabdi jaalaloo maalumaa na daawwatta yaantaloo sitti machu waan ga'eessa koona waadu naa kenni maaloo yeroo gabaabdu yeroo gaafadhe maal naa kennetti mokonaan hin jenne ilmi isaa biyya fagoo jira laaqana irratti kittifoo ciree irratti kittifoo irbaata irratti kittifoo bakka wuskii warra gurguddaa kana beektaa dhiyoo kan hin maqaasaa dhagee jira warra birrii 10,000 wayii 20 kana dhuga ilmi isaa humna hin qabamu ture. intalli isaa isheen tokko ilma abbaa qabeenyaa ta'e iddoo ta'e tokkotti daldalaa wayitti heerumtee jirti isheenii giiftii warqii mormatti godhattee gurratti godhattee argatte malee godhattee akkaawuntii adda ofir 5 baafattee cheekii kana isaa deemti jaarsi achi feentii nyaateera reetaa chaarjii fitaa'eera. Guyyaan gadde immoo isa dhugumaa jireenya koo keessatti guyyaa mudannoo du'aatii Hacaaluu sana jireenya koo keessatti daqiiqaa tokko osoo akkas gadi hin jedhin kan inni bulee jechuudha. Aan entertainment daawwadhaa yeroo dhiyootti fiilmii serious ta'an walitti fufaa ta'an fiilmiiwwan garaagaraa dhaabbataadhaan isiniif dhiyeessa. Akkuma miidiyaalee addunyaa kana irratti agartan isiniif dhiyeessa. Garuu kana gochuu dandeenyu yoo deeggarsi keessan subscriptionii keessan ol nuu ka'aa deeme mooraalii argatee aartiin keenya qixa aartii nama hundaa deeggaru. Isa kanaaf gara miidiyaa televezyiinii waliitis ni guddata akka addunyaatti.